Odaan ani isa jala jiru dubartii biraa jaaladhe naan jedhe. Obsamo eeyyen an keessa kanaan seenu. Dubartii Reenariyaa kalaasaa mallisaa hedduu badaadha. Kana akka itti yaaddufan. Islee dhabe jechuudha. Baay'iseen gadda. Amma taa'u maal bu'aa qabaree qabee isima haa barbaadu bootaa isin jiru. Kush 5 Show. Di akam. Dhuftee? Dhufeen jira nagaa qabdaa miti. Naguma. Akkam jireen? Jabareedha. Eessatti badde samoona? Samoona kana bara dalagaa uummata walii ganna babal'eesse nyaadhu. Hayyaan akkuma duraa isinitti gootamti nyaata? Akkuma duraan isaan ta'in godhu. Waaw namatti tola. Baay'ee bareeda. Ni yaadatta yeroo ijoollummaa keenyarraa kaafnee hanga ammaan tana as geenye kana ni yaadattaa miti? Na yaadatta. Ati hoo? Wah biyyee wajjin haanee waa meeqa taanee hodhumee akkuma duraa sana afaan si ka'a. Waan hunda yaadachuun kee baay'ee natti tola. Miti? Osoo ati jiraachuu baatte as hin ga'u jedheetiin. Osoo ati jiraachuu baatte waan as ga'u irratti hin fakkaanne warri keenya maatiin koo erga dhumaniin booda si argachuu kootiin. Akka obboleettii caalaa na kunuunsitee as hin eegette. Atillee amma guddattee jirta amma? Amma guddatte. Maali na dhoysiteeree waan jaalanne? Jaalatteera. Maali maa nan barsiisirree? Maali hiriyaa na caalu gabiraa qabdamoo akka obboleettii xiyyaatti si laalaa barate. Suutuma hidheeta sitti na hidheeta. Hayyee haa ta'u kaa. Shaayilee dhugu. Waaw nyaanni kee akkuma duraanii mi'aaga. Miti? Maali maal taatee gadi taree? Ani moo? Hin gaddine ebbo. Nan gammade malee. Waan nama yaadu beektaa? Daa'imummaa keenyarraa wajjin guddannee as geenyee gaddaa fi gammachuu waliin dabarsinee biyyee wajjin haanee ni yaadatta yeroo mana barumsaa deemnu gaafaati. Ijoolleen si tuuxatiin ijoolleen mucaan tokko si dhahee gaafa ijoollee sadii sirratti tume san ni yaadatta miti? Na yaadatta. Hirni raafana itti garuu amma ammaati. Hayyaa maal irraanfadharee? Hiriyaa biraan qabu bara. Nama ajaa'ibta. Ayigaa obboleeyyan biras osoo qabaadhe akkasii irraanfadha. Obboleeyyan biras waan hin qabneef akka obboleettii naa taate akka obboleessaa naa taate asiin naga'uun keetii fi as geenya amma nu hundi guddannee jirra. Kanaafiyyuu yoomiyyuu hin dagadhu. Amma waan yaadu maal beektaa? Gaafa atis heerumtee anis fuudhee. Nyaaddu nyaaddu. Nyaachaa sa'i. Atis maatii horattee gaafa jettee akkanatti akka har'aa kanatti wajjin taphannaa uffata akka tokkoo kana bitanneetiin waliin jiraannaa kanattu na yaachisa malee waan biraa miti. Inshallah guyyaa tokkicha hin taa'amu. Kanaafuu gaa maatiin koo akkuma obsaadhaan jedhee du'an sanitti obsa qabaadhee kun hanga irraa obsa qabaadhee jira jechuudha. Sirriidha inni. San biratti immoo si argachuun koo anaaf waan guddaa dhabe.
Nyaadhu kan gaddeen. Maali? Har'a keessi kee akka duraatiin si jeeqamee jira. Baay'ee odoon ta'in xiqquma. Maali nagumarra moo? Nagumarraani. Okay haa ta'u maali nama si jeeqatu jira moo? Laa'umtu jira. Hai ani jira miti namni sitti dubbannaa laala ni jira. Wanni kala dada. Waaw namatti tola. Ati yoo? Ani dhugaa anis akkasuma sammuu kana waliin garee barti turre jira. Maa badde akkatti garuu? Dhugaa anis hojii manna baay'ate sanumaaf badee malee waan biraa miti beeki. Maala osoo sin argin ooluu hin danda'u bara. Akkas taanaan bareeda hojii taanaan haadhi. Hojiidha homaa miti akkamiti? Naguma. Alhamdulillah. Homaa miti hin cinqamin kaa ni yaadatta waan hundaa yaadadha waan hundaa yoogaa yaadadha jedhu. Yoo xiqqoo malee waa yaada keessa seenu sima yaadadhe siif bilbila ni hin dhufa kunoo. Hayyee galatoom. Kanaafiyyuu nuti wal malee waan qabne sana. Sirriidha. Kanaaf waan hundaafiyyuu rakkinni tokko jiru. Nyaadhu sitti hin tolle gosa. Nyaata ni tola maali akkuma ijoollummaa sanitti amalli kee jijjiiramne ammas. Miti. Haa. Baay'ee namatti tola. Galatoom. Mami. Obboleettii xiyyaara haa ta'uu keetiif baay'ee seetiin gammadaa. Maal yaaddaree? Maal yaaddaree? Yaadaan jiru bar. Jaalalli si qabu roolaa natti himuu qabda nama akkanatti jaalalli si qabsiise kana natti himuu qabda. Sittaan hima guyyaa tokkicha. Gurra qabeetii fida. Gurra qabdeen naaf iddaame? Oo tan ulfaatu ta'e yoo. Rakkoon takka jiru natti dhiisisi jaatummaan natti malee eenyumarraa akkas qaba. Oo tasirra dheeratu ta'e yoo. Rakkinna qabu maal kana rabbitu jira miti rabbitti kadhannaa kaan. Miti akkas taanuun bareedu. Akkasii waan hundaaf hin cinqamin laal. Akkuma ijoollummaarraa wajjin guddannee wajjin as geenye rakkoo hedduu wajjin dabarsinee gadda guddaa keessa tarree gammachuu agarree ara gurdannee baruuf dandeennee jira. Ara guddannee. Akka naguma gayyaa. Jetta ma badde akkat badde bosamuuna. Anas hin jedhu waan ta'eef siin mari'achuudha. Namoonni hedduu si barbaadee ture yoo wanta nu cimte tokko jira waan ta'eef isa siin mari'achuudha. Maal taatee maali rakkooteeti? Beektaa gayyaa kiyya waliin guddanne san hin beekta miti. Isarraa jaalalli na qabeetan kalaasisumas siin mari'achuudha. Obsaamoo? Eeyyeen. Ani keessaa kanaan seenu. Atis akkana naan jette? Naguma najaa jirta. Har'a waan ajaa'ibaa wayii argee sitti himu dhufe bara. Maal? Natti mimmiddaddafitoo naannoo hanga dhaga'utti muddamee jira. Maali si malee nama itti himu biraa waan hin qabneef. Sammaa nan beeka dhuguma kee jette. Kanaafuu yoo har'a mucayyoo wayii argeeti dhikkishoo si waan jaaladhe na fakkaata. Lakki waan badaarreen dubbanne beektaa xiqqoo yeroo duraatiin jecha akkanas irraa dhagaye kennumaa fi gammachuun fi gaafateera ittiin ta'e. Itti namni saniifuu si mari'achuu dhufee miti maa ati itti naa himtuuf bara. Ani moo? Eeyyeen. Odoon ani isa jala jiru dubartii biraa jaaladhe naan jedhe deemee mana tokko maluun qaba deemee tan odoo inni na waliin jiru dubartii biraa akka jaalatu nayya. Gaarii galata. Beektaa wanti nani har'a sibirarree dhufe waan ta'e sitti muudhaafani. Obsaayin beektaa miti mucaana waliin jiru sana. Inni nan jaaladha maali naan jedhee haasa'e beektaa. Kanaafuu inni immoo amalli isaa baay'ee badaadha beektaa dubartii hedduu waliin irree deemaa dubartii irree hin ari'aa kalaas amalli isaa hedduu badaadha. Kana akka itti yaaddufan sitti muudhufe. Anta na dhibde obsaan akkanatti baay'ee badaadha. Nama akkanaati. Hedduu nama gaddisiisa garuu ati natti himuu keetiif galatoomna waa'ee isaa natti himuu keetiif hedduun si galatoomfadha. Amma mucayyoo tana eessuma abbaa kiyyaa barbaadare maaluma ta'uu qabama. Eessa deemee eessaa barbaadu? Har'ayyuu kana kursiin isii teessoon isii har'a qullaa ta'ee jira. Duraan yeroo kamuu dhuftee na bira teettee na duukaa taphatte ture. Hiriyyaa gaarii naaf turte. Garuu ammaan booda isii argachuu hin danda'u jechuudha. Naguma jirta oolte Akkam naguma alhamdulillah akkamitti babbareede maa muddamtaree akkatti suuta jedhin dhaqqabda. jechuun waan
Sitti madhisan galmaan naageetti uumaa jecha. Galmaan ga'umti maashaallah galmaan siige garuu xiqqoo jechi nama gaddisiisa beekta. Maali maaltu? Mucayyoon ati naan jettee fi ta'uu ishee hin beekne barnan beeka mucayyoon kanaan durarree beektaa mucaa tokko waliin turte jechan taaniin adda ba'anii mucayyoon nama sii taatu miti olirraan deemtanii mucayyoon baay'ee badduudha dhiira kanarree baay'isti. Ani bakka yaaduma keetan itti sii guutarree jedheetoo itti siimeen ture kalasoo ati jaalatte ummaa godhamuu hin danda'amu jedheetu garuu jaalallee nan qabanaan jettee jaalallee qabaachuu baattu mucayyoon nama sii taatu miti. Hayi kanaafuyyuu hin taatu jechuudha re. Kanaafuyyuu siif hin taatu kanas siin jedha. Waa hundaafuu danda'i ishee. Osoo naa gaafadhu jechuunii baadhee waan na qaba osoo naa gaafadhu jechuunii baadhee ofii gaafadhee siraa isillee hin dhabu ture. Sanis dhabee hiriyyaa tootis ta'a. Awwalarraa wajjin guddannee har'a geenye kana waan guyyaa tokkicha san naa gaafadhu hin jedheedheef isillee dhabe jechuudha. Baay'iseen gadda. Amma taa'u maal bu'aa qabaree qabee isima haa barbaadu bootaa isin jirtu. Barbaadee isii argadheetiin dhiifama gaafachuu qabu. Maali kana Kristiyaana biraa deemtu faga wajjin guddinni keenya sun akkanuma hiriyoomni keenya kan yeroo qabnus yeroo dhabnus waliin nyaannee badhoo fi dhibboo keessa kunne sun haganumaan dhiistee maaliif deemtu? Ashama harka fuunee akkam jirtu dhageeffattootaa fi daawwattoonni Kush 5 Show nagaa keessanii baga nagaa taatan har'a Kush 5 Show waan addaa qabatee isiniif dhufee jira. Innis sagantoota barsiisoo bashannansiisoo fi akkasumas dinqisiisoo ta'an gama keessan qaqqabsiisuudhaaf qophii xumurachuu jira. Akkasuma immoo barnoota dabalataa waa'ee seenaa aadaa fi duudhaa saba bal'aa isin barsiisuudhaaf akkasuma immoo isiniif qooduuf qophii xumuruu irra waan jiruuf maatii Kush 5 Show ta'uuf like, share, subscribe godhuun isinirraa eegama. Waliin guddannaa, walis guddifna. Kana malees Kush 5 Show barnoota addaa ni kenna. Odeeffannoowwan addunyaa wal taa'uu akkasuma immoo oduuwwan gaggabaaboos waan nama kofalsiisan kana hunda qopheeffatee jira. Bakka jirtanitti akka nu faataatan isiniin jenna. Isin jaalannaa turtii gaarii horaa bulaa dagaagaa. Kush 5 Show. Kabajamtoota Kush 5 Show akkam nagaa jirtanii wantoota babbareedaa fi gaggaarii akka ta'an yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii dhiisuudhaan of durattis immoo waan babbareeda ta'e dalaguudhaaf akkuma qophii xumurreen asumaan isin beeksisaa nu gadi dhiisnu akka yaada nu kennitanii nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabna ulfaadhaa galatoo.